Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu boleh wanki kali fi gari hordoftone tiktoki ke yala tergato marti kesan wakam naga faya kesani baga jirata sinin jecha kunoga ugura torban tokkoti boda walati diibne jira alhamdulillah warronni nama jala diemtani nama hasadani nurat uguru dhaaftataa guddaa gootanis bu'aa tokko waan argatta waan qabdanii silaawanni kana waan akkasiisan irraa of qusatanii baay'ee gaariin asumaan dhaamsanii dabarsuu barbaada. Barnoonni kiyya har'a waan lama sinii qabadhe dhufe barnoota tokkoffaa warroonni tiktookii irra hedduu yeroo hedduu fayyadamtan tiktookii viidiyoo keessa yeroo gadhiistan viidiyoo keessa namoonni hedduun akkaataatti sinii daawwatu godhachuudhaaf karaa salphaa sin garsiisa. Kan lammaffaa immoo laayivii yeroo waraabdan bakka garaagaraatiin tiktookiin haa ta'uu feesbuukaan haa ta'uu akkasumas viidiyoo gosa barbaadaniin dalagsisuu barbaadan galeerii keessaa haa ta'uu yuutuubii keessaa haa ta'uu feesbuuka keessaa haa ta'uu viidiyoolee karaa salphaan viidiyoo laayivii waraabdanii fa'aa viidiyoo yuutuubii irraa gara tiktookii irratti dhaggeeffachiisuu yoo barbaadan karaa salphaa sin garsiisan afaan turaadha. Fakkeenyaaf warroonni viidiyoo keessa yeroo gadhiistan viidiyoo gadhiistan fakkeenyaaf viidiyoo gabaabduu takka asirratti gadhiisee sin garsiisa. Akka fakkeenyaatti fudhadhaa viidiyoo kana hoggaan gadhiise viidiyoo kana akkasii gadhiisuudhaaf maal godhuu qaba yeroo bakka kana seentu bakka kana dhuftan jechaadha. Viidiyoo keessan gadhiisuudhaaf jalqaba bakka tana dhuftanii asirra cuqaastanii ergasii asitti waan sadii sinii baasa. Tokko akka namni hunduu sinii argu, lammaffaa namoota fireendii yookaan filoorii keessan jala jiran akka sin argan ka gara gadii kanarra yoo guutan immoo gonkumaa namuu sin argu jechaadha. Isin maal godhuu qabdaniin jalqaba isin kan asirra baasuun isin irratti dirqama. Asirratti erga baastaniin booda viidiyoo keessan tireendii bahaa jechaadha. Namoonni kuma hedduutti akka daawwatan godhuu danda'a. Yoo sun hin taane immoo akka deebistanii viidiyoo keessan dilatti gootanimmi deebistanii viidiyoo keessan ergitanii jechaadha. Sanarratti tattaaffii guddaa isinii godhaa viidiyoo keessan gadhiisuudhaaf jechaadha. Asumarratti immoo karaa laayivii waraabdanii waa yuutuubii irraa waa gadhiisuuf yeroo barbaadan fakkeenyaaf laayivii karaa kanaan seenee yeroo laayivii seenuu fakkeenyaaf yuutuubii keessa seeneetiin viidiyoo tokko waraaba jecha. Viidiyoo takka waraabuudhaaf yeroo akkana yuutuubii seenuu bakka kana tuqeetiin akkana buusa. Ergasii piroofaayilii waan yuutuubii gubbaan cuqaasa jechaadha. yuutuubii gubbaa akkanatti cuqaasaa. Erga yuutuubii gubbaa kana cuqaasee barreeffama kana asirra dho'ita gara gadii kanarratti akkanatti nuu baha jechaadha. Iskiriin isaa akkana xiqqeeffatanii laayivii yeroo jecha akkana olii fi gadi sochoositan bakka tana tuqxanii bakka tana qabdanii akka feetan sochoosuu dandeessan. Ergasii immoo guddisuudhaas immoo bakka tana tuqxan jecha as tuqxanii akka feetan sochoostan jecha. Fakkeenyaaf ani amma tiktookii dhaqeen laayivii yoo waraabu kallattumaan viidiyoon kiyya namni hundi asirraa waan hin barbaade dalagsiiseefaan laayivii waraaba jechaadha. Waa tokko karaa sanii fayyadamaa siniin jedhaa. Akkasuma viidiyoon kiyya sanitti tola laayik sheer subskiraayib gochuun dagatinaa. Tiktookii kiyyas follow naa gochuun dagatinaadha. YouTube channel kiyyas subskiraayib laayik godhaa. Waa kasaaraan qabu wal jajjabeessuun aadaa keenya haa ta'uun dhaamsa kiyya galatooma.